Maayaa Aanjeloo jedhamti. Eebla 4 bara 1928 Seent Luwiis Mizuurii keessatti dhalatte. Barreessituu fi falmituu mirga lammiilee beekamtuudhas. Jireenyi ishee jalqabaa miidhaa saalaa ijoollummaa ishee irratti raawwatameen jeequmsa guddaa keessa turte. Inni gara waggaa 5 akka callistu ishee taasise. Yeroo kana ogbarruu keessatti jajjabina argachuu, jaalala kitaaba dubbisuus horatte. Achumaan barreessuutti ceete. Hojiin ogbarruu ishee kan bara 1960moota keessa kan dagaagu jalqabe yoo ta'u, seenaa jireenya ishee kan bu'uuraa simbirroon godoo jirtu maaliif akka sirbitu ani beeka kan jedhu ture. Maxxansi ishee jalqabaa kanaan kan eegaleedha. Hojiin kun muuxannoo fi wal'aansoo ishii duraa bal'inaa kan ibsu ture. Seenaa ogbarruu Ameerikaa keessatti qaama barbaachisaa, rakkina keessatti ammoo obsuu fi cimina qabaachuuf ragaa barbaadamaa ta'e. Sochii mirga lammiilee keessatti gadi fageenyaan hirmaattee turte. Namoota akka Maartin Luuter Kiing faa waliinis hojii gurguddaa hojjechaa turte. Barreeffamoonni ishee yeroo baay'ee mata dureewwan eenyummaa fi onnachiiftuu qomoo turan. Namoota hedduun akka of arganis taasiseera. Seenaa jireenya isheetiin alatti immoo walaloon isheen barreessite ammas ani nan ka'a kan jedhu mata duree abdii haaromsuu fi kutannoo dubbiftootatti horee jira. Gumaata ogbarruu keessatti gooteen badhaasa guddicha meedaaliyaa bilisummaa pirezidaantii bara 2010tti argattee turte. Dhumarratti barreeffama ishee keessatti garaagarummaan akka jiru amanuun eenyummaa mataa ofii keenya qabannee mirga garaagarummaa hawaasa keessatti jiru akka kabajnu ergaa dabarsiti. Ishiin eenyu yoo jettan Maayaa Aanjeloo jedhamti.